mana keessatti dhagaa qabnu bakka. Ati inni marmarsiisna ma jetteen? Inta hojjetanii Maali didde sila? mucaan ka isaatii miti ka saniif didee. Dhugaan Saayidoo fi Sumayyaa adda baastee waggaa tokko muluu yookaan waggaa tokko ol gargar isaan facaasti baateerti jechuudha. Egaa akkuma agartanii daa'ima yookaan immoo dhala ishee maaliif DNA marmarsiisuu didde jennaan daa'imti kan isaatii miti jette. Kanaaf daa'imti kan abbaa manaa ishii erga ta'uu baate daa'imti kun kan eenyuti kan jedhudha. Ashama harka fuudhe nagaa waaqayyo bakka jirtetti isin yaa baay'atu hordoftoota yuutuubii kiyyaa warri mana koo faarawaa taatan sabiskiraabii taasisaa laayik taasisaa warri immoo mana koo turtan laayik godhuudhaan hiriyoota keessaniif sheer godhaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aatis wanta haaraadhaan walitti deebinee jira. Innis dhimma Saayidoo fi Sumayyaa waggoota ji'oota hedduu bira darbee waggaa tokko ol walitti buusee gargar fageessee dhugaan bahee jira jechuudha. Dhugaan kunis maalidha? Seensa irratti akkuma agartanitti hundi keessan dhimma kana dhuma isaa yookaan immoo haala isaa bakka inni itti citu cita dubbii kanaa hundi keessaniyyuu muddaman akka isin eegaa turtan nan beeka yookaan immoo hundi keenya hin beekne jechuudha. Kanaaf ka Saayidoon ji'oota 3-4 dura yeroo Yaman deemetti haadha ijoollee yookaan immoo haadha mucaa Sumayyaan itti na shakkitee barbaadeen daa'ima DNA marmarsiisaa jedhee deeme. Haa ta'u malee haadha manaasaa san dhabee gara Itoophiyaa dhufe. Har'a garuu dubbii dhumaati irratti haati daa'imicha sanaa Itoophiyaa dhufte jechuudha. Akkuma agartan ginoo Saayidoonii haadha daa'ima sanaa arguudhaaf baadiyyaa keessa deeme jechuudha. Malee saatii dheerate kan inni deeme haadha daa'ima kanatti wal arge jechuudha. So dhaqee gaafa wal arganii wantoota ajaa'ibaa wantoota adda addaati kan ishiin haasofte. Kanaafuu as iddoo kanatti maal jechuu yookaan immoo maal gochuu isinirra jira isiniyyuu yoo ta'e daa'imti kun kan abbaa manaa isheetii miti. Kan Saayidooti immoo kan nama biraati. Viidiyoo kanaan gadumaa dhaggeeffadha. Kanaaf Sumayyaanis immoo viidiyoon kun gadhiifameera waan ta'eef viidiyoo kana erga dhaggeeffattee boodatti dubbii dhumaa yookaan immoo murtee isa dhumaa kennuu yookaan immoo argachuu ni dandeessi jechuudha. Murtee isa dhumaas ofishiitii kennuu ni dandeessi. Deebii isa dhumaas immoo viidiyoo kanarraa hubachuu ni dandeessi yaada jechuudha. Kanaaf sababa piraankitiin ayyuu fuudhee sababa gaa'elli isaanii diigame maleeyyuu ishee fuudhee gadhiisullee ana akka Saayidiitti araaramu kan na dhorke yookaan immoo Saayidiirraa garaan kan na citeef daa'ima dhalchee alatti na dhoksee kan jedhudha jechuudha Sumayyaan. Kan ishiin moheemma yookaan immoo haajaa cimaadha jettee qabatte daa'ima alatti dhalchee ana na dhoksee jetti. Saayidoon immoo akkuma agartanii xiqqaadhaaf guddaadhaaf garaa laafaa baay'ee garaa laafessaa yeroo hundumaayyuu wantoota akka gochaasaa yookaan immoo akka nama balleechaa qabu callisee wanta hundaa dabarfata. Garuu adeemsa keessa wanta callise san hundaaf waagaa kaffalee dhugaa jirtu baasaa jechuudha. Hundi keessan Saayidoo waggoota dheeraadhaaf miidiyaa kanarratti ni agartu. Kanaaf innis akkasuma yeroo ishiin daa'ima osoo narraa qabu nama biraatirraa dhalchee anaan na dhokse. Kanaafan Saayidootti araaramuu dhiise hin barbaadu naa hiiku nikaa kiyya naafaa kennu nikaa narraa buusu gaafa ishee hin jettu Saayidoonii adeemsa keessa Yaman Itoophiyaa osoo deemu Yamanitti osoo deddeebi'u aarsaa guddaa bu'aa bahee hedduu kaffalee jechuudha. Kanaaf dhumarratti dubbichi maal ta'e gara namaatiinis haa ta'u namarraanis haa ta'u yookaan immoo Sumayyaadhaanis yaa ta'u yookaan nama Saayidoo fi Sumayyaa walitti araarsuu barbaadanirraanis haa ta'u akka kamittuu haadha daa'ima saniitii fi Saayidoo wal arganii jechuudha. Gaafa Saayidoo fi haati manaa kun wal arganii Saayidoonis gaafii ni gaafate. Abbaa manaa kiyyaan yeroo hunda akka wal lolaa turre mana keessatti akka na dabaddabaa ture ni beekta. Gaafa isheen jettuuni eeyyin isa maa nan beeka. Atis na hubachiistee jirta. Anis nan beekaa jedhaan Saayidoon. Sanatti immoo Saayidoon gaafin inni gaafate sababa maaliitiif daa'imti akka marmarramtu diddee jedhaan Saayidoon. Kanaaf daa'imti akka isheen DNA marmartu maaf didde gaafa jedhee haadha manaasaa gaafatu maal deebisteefi kana caala duraanuu na dabaddabaa kana caala na ajjeesa yeroo meeqa albeedhaan qaama koo na waraanee
daa'imti kan isaa miti kanaafan didee jette. Ilaaga dubbii dhugaa asirratti viidiyoo kanaan gadhumaa dhaggeeffadha. Daa'imti kan isaatii miti. Kanaafiniin akka inni DNA hin marammaramne nan dhorkee jette. Sayidoon daa'imti kun kan isaa osoo ta'e daa'imti kun kiyya jedhee oduu beeki. Akkamitti miidiyaa guddaa kanarratti gadi bahee maaliif marmarsiisuu diddee jedhaan. Kanaafuu walumaa galatti dubbichi akkam ta'e yookaan immoo dubbi dhumaa garam jirti. Sumayyaan amantee fudhattes amantee fudhachuu baattus daa'imti kan Sayidoo miti jechuudha. Walitti bu'iinsa jiraa, waliigaltee dhabuu jiraa, halkanii guyyaa wal loluu wal dabaddabuu jiraa Sayidoon ni beeka. Even yeroo meeqa akkanaan wal loluu hin beekta. Even Sumayyaan illee ni beekti jetti mucayyoon yeroo dubbattu. Kanaafuu amma dubbichi akkam ta'e Sayidoon konfidensiidhaan kan inni dubbate. Hin dhoksine erga ishiin amanuu baattee DNA marammarsiisee daa'ima osuma barbaadu hin dhabame. Gaafa sanis immoo Sumayyaan sobee ofii isaatiif dhokse malee isheen Yaman keessa jirteettee dubbii dabsite. Achi as deebi'ee har'a garuu gaafa Rabbiin dhugaasaa baasu haadha daa'ima sanaatiin qaamaaf qaaman yookaan immoo ijaaf ijaan Sayidoodhaan wal arganii jechuudha. Gaafa Sayidoo wal argan Sayidoon gaafii dhiyeesseef maaf dhokatta akkasumas immoo maaf daa'ima marammarsiisuu didda gaafa inni dhiyeechuu fi duraanuu na qeeqa duraanuu na jeeqa na dabaddaba mana keessatti. Har'a garuu hoondi inni marammarsiise daa'imti kan isaatii miti kanaafan didee. Kanaafuu kan Sayidootis miti kan abbaa manaa ishiitis miti kan nama biraatii jechuudha daa'imti. Kanaaf Sumayyaanii Sayidoon yuutuubii lamarratti viidiyoo wal fakkaataa dabarsa hin beektu karaa hundumaanittu jechuudha. Karaa Amaariffaatis ta'ee gara Oromoffaatiin hin hojjeta waan ta'eef Sumayyaa viidiyoo kana laaltee isa dhumaa Sayidoodhaaf deebii jiru. Innarraa kan inni gatii akkanaa kaffalu kan inni bu'aa bayya akkanaatiin yeroo hedduu irra deddeebi'ee ifaajuu gannaa bona baddaa gaara bu'ee waggaa tokko ol akkas dhama'u Sumayyaa qofa osoo hin taane ilmoo isaatiif jecha jechuudha. Abbaan ilmoo isaatiif jecha aarsaa akkasii kaffalaa jira jechuudha. Aarsaa akkasii kaffaluun isaa immoo konfidensii qabaannan yookaan immoo daa'imti kun kiyyaa miti jedhee konfidensiidhaan waan dubbateef lafa ishiin seente seenee gaafa yoo dubbii kana yaadattanii yeroo Yaman jirtu ani haadha badde naan jedhan magaalaa kana keessa deemte haati daa'imaa naan jedhan. Kanaafuu magaalaa kana keessa deemtee gaafa magaalaa kana keessa deemtu anumaa gochuu hin danda'u. Garuu adeemsa keessa bakka ishiin seente seenee daa'ima haadha daa'ima tana argee DNA marammarsiisuun koo hin oolu jedhe Sayidoon akkuma dubbate obsaa fi garaa bal'innaan dandeettii addaatiin haadha daa'imaa kana argee qaamaaf qaama wal arganii ijaaf ijaa wal arganii dubbatanii jechuudha. Gaafa sanis immoo ishiin dhugaa jirtu lafa goote. Kanaafuu Sumayyaan kana booda maal barbaaddii dubbii jedhuudha. So viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Wanta addaa hubattanii Sumayyaadhaafis immoo Sumayyaadha akkasumas immoo hordoftoota Sayidoo hordoftoota Sumayyaa ji'oota hedduudhaaf gara hoggaa tokkoo fi ji'a meeqatiif gaafii uummatatti ta'ee Sumayyaanis immoo sababni ishii bultii ishii ittiin jibbite viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffattee murtee mataa ishii murachuu. Ammas immoo sababa biraa barbaaduu dhiiftee yoo isaa walii galuu barbaadde gara bultii ishiitti deebi'uun waanuma jiruudhaan yaada mataa kiyyaatiin kennadha. Isinis immoo yaada mataa keessanii koomentii jalatti kaayyachuu ni dandeessu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaa dhaggeeffadhaa. Laayik warri hin goone laayik taasisa. Guddaas sin kabaja guddaas sin jaaladha. Viidiyoo itti immoo hanga walitti deemnutti nagaatti naa tura. Baay baay. Sabab sanirraa kan ka'e yeroo maraa na caccabsaa na caqacaqa bakka yeroo hundaan mana keessatti laga qabnu bakka. Ati inni marmarsiisna ma jetteen? Inta wajjeen yoo maali dide sila? Mujaan ka isaati miti ka saniif dide sayyoo beekee lajjee. Mee amma waan san gaaf dura naayim disanis nee irraanfadhe. Mee erdinaa deebuu dandeetta xiqqeessee akkamitti mucaan sun dhalatuu dandeenya? Waan sanii natti naasayin waan sanii yoo yaadadhoo fajjeesna godhaayyuu fedhu waan asanii haasa'u. Maal rakkoo qaba? Bakka haasa'uun fedhu siin jedhee miti naasa'u. Baay'ee kaa ammaan illee isin cinquutii isin arguu kiyyaaf hedduu natti tole gammadee jira. Haaftee fi yaa'u
guyyaa bira bal'inaan haasofna. Ima naayim ta'ee yaada. Hayyee mee amma yaw badii ka qabu Sumayyaa qofa illee mitaanillee badii qaba yeroo Sumayyaan achi na gaafattu Sumayyaatti dubartii yoo dhaqee itti mee Saidi dhalaa biraa sirra diqaalaa dhalchee maali jedhanii raasiyaan jaarsi keetillee maal shakkasiimu wanta achirraa kee wanti jedheef suuraa keetillee argeetiif waan birallee beekee osoo hin ta'in sababbi margitee yeroo sanillee anis gargaaraa ture gaafa jaarsi keetii wal lolte yaadataa mire mana hakimii yeroo ati deettu leenas geessee maqaa kiyyaan ilmooleen akka dhalatu siif godhe hospitaala keessatti waraqaa dalisiisnee miti sabaasan inni san shakkee namnis mucoon Sumayyaatti dhuftee himte sun isatti simuun dhabdu mucoon maal jettee Sumayyaa himte Said diqaalaa dhalchee osoo si wajjin as jiru si dhiisee wanti aayyuu birallee yeroo anas turee gaafsan akkasitti gaafsan waan aayyuu wajjin uumame ni beektamiratis wanti sun uumamnaaniin Sumayyaalleen achi aartee mucoon jaartii hajjii takka see beektan marattu taa'amedhaa jirsan isillee tahimatte jedhani yoo na birallee taateen beeku yoo Sumayyaan beekama isillee waliin qajeelchullee beesi jetteellee yaw yoo namni birallee itti hin beeku yoo dho'isuu barbaadde yookaan immoo mucama sanis ta'uu ni mala jedhee yaadaan kanaaf dhayitee Sumayyaan san itti himte akka mucoon san Sumayyaa himte Sumayyaan ol baatee miidiyaa irratti himte hin aartee jechuudha isillee jaarsa mire aartee waan taane asootti fi suuraa keetillee maqaa keetillee hin dhoofne ofii immoo mucayyummaan sun jaarsa keetillee dhayitee himuun dhabdu shakkeen egaa akkatti albeesi duru ga'e mucaan keetii miti si galee Said irraa dhalate ka Said maqaa waa wal fakkaatuuf nama sanii wajjechuudha akkasitti anillee immoo yaa'u Sumayyaan dirqama achitti na ciqiteennaan na gaafatteennaan maal jedheen yeroo dhufu si himaa jedheen ani yaadni kiyya maal yaade gaafa yamanitti achi ol deebi'e siifi Sumayyaa wal bira fide